warri Henookitti qabamtan icciitiin Henook tokko karaa keessaa naqaqqabee jira. Viidiyoo guutummaan guutuudha walitti deebina waan ta'eef tajaajiltoonni lafarraa kan tajaajiltaniif raajonni kan sinirratti hojjete Henookii jaallatee miti kan jedhan ergaan tokko keessaa naqaqqabee jira. Sanammoo viidiyoodhaan walitti deebina. Shishaa xuuxaa nama mirqaanaa fi shishaa xuuxuudha mirqaanuudha yookaan immoo shishaa xuuxuudha nama beekamuudha Henook. Kanaaf iyyuu jaallatee miti kanaaf viidiyoo isaa ragaa quutuu waraabnee siif naan jechaa jiru. Guddaa galatoomaa. warri viidiyoo naan fiduuf qophaa jirtan sineena egaa ammoo aarsee kananas na baase waa'ee isaayii iyyuu irratti hojjete iyyuun ijoollee gurguddoo sana waan akka gaardifa fakkaatan sana harka iyyuu irrattidha kan ijoolleen sun waaqayyoon fudhattee seetan iyyee keessaa ba'e gaaficha ijoolleen sun gaafa lafaa ka'uudhaaf jedhanii iyyuu qabatanii ol jedhan malee iyyuudhaaf sagaduu miti. Mee viidiyoo kana laallee walitti deebina sirba Henookis immoo laallee walitti deebina jechuudha. Insagannu nama akka keenya nyaatee dhuguuf dhaggeeffadhaa isinitti ni muka. Insagannu kan dhawanii. Kuni soba propaganda malee waan ta'uu danda'u. Eenyu kan si barsiise. Eenyu kan si barsiise. Nadiiftee. Sirba isaa laala. Umadeemtaa. Laala. Garaa kee jabaatee. Ni deemtaa. Nadiiftee. Inni jira kan dubartii sagal. Atuu jirta Henook kan dubartiidhaaf sagaddu kan dubartiif sirba baastu maal rakkoo qabaree nama waaqayyoof yoo sagadan iyyuu saganne iyyuu malee maal rakkoo qaba rakkoon isaa maalidha? Atu ukko dubartiidhaaf ikkoo sagadde dubartiidhaaf ikkoo akka sagaddee sirbituuf gangalattee boochuuf na dhiiste eessa deemtaa jettee kan sirbite atu dubartiidhaaf sirbite maarree nama ayyaanni waaqayyoo dibanni waaqayyoo irra buufatee jiruuf yoo sagadan maal rakkoo qabaree? Kanaafi tajaajiltoonni inni sinirratti hojjechaa kun Aamileen sin bu'ee duubatti hin deebiina tajaajila keessanitti jabaadha. Osumma mortuu horiin horti. Kunoo raajiin Sauduufaa otoon irratti ka'aa jiru, otoon maraachaa jiru, otoon yeroo isaan fayyisi tajaajilan ittiyyaa jedhanii kunoo simannaa isaan godhanii baay'ee kan sinitti toludha jechuudha. Simannaa isaan tajaajiltoonnii fi sabni naannoo sanaa uummanni naannoo sanaa ba'anii simatan. Kan raajiin iyyuu qeequu hin dandeessu, Zawudee qeequu hin dandeessu. Dhukkubsatoo baay'ee harka isaa irratti dibamee dhukkubsatoo baay'ee harka isaa irratti fayyee lubbuu baay'ee kumaatama dhibbaan kan lakkaa'amu harka isaanii irratti waaqayyoon fudhatee akkamittiin qeeqxaqqoonni mana shishaatti nama tamneem mana mirqaanatti nama tamneem Zawuduus haa ta'u iyyuus haa ta'u mana mirqaana mana shishaatti nama tamne jarri kun fuulbiitii irratti beekta tajaajiluudhaan beekta dibanni isaa irra jiraachuudhaan beekta har'a maal dhabdee maal rakkannaan jara kanas deebitee zuurii sadaffaa iyyuu irratti hojjechaa jirtati. Eenyu caalteeti kunoo sirbayyuu shamarraniifuu sagadda miti nuti immoo siin sagannu bakka tajaajiltoota gaafati tiiktookii irratti maxxansitu baaste nuti immoo tiiktookii kee ilaaluuf siin sagannu tiiktookii kee ilaaluuf siin sagannu. Fedhii sunirraa dhaabbadhu dhiisi dhaabbadhu siin fayyadu bakka hallaqee maalti godhanii raajonni waaqarraa fuudhanii raajan. Tajaajiltoonni deemanii konfireensii qopheessanii tajaajilan maalti godhan maal rakkatteetu? Mirqaana qaban isaan ikkoo waaqarraa fuudhaniitu. Mirqaana tokkicha kan isaan qaban shishaa otoo hin taane mirqaana ayyaana waaqayyoo qabu isaan ayyaana waaqayyoo durfamanii deemu. Mee otuma mortuu horiin horti viidiyoo Zawuduu Nabarraafaa simatan konfireensii jechaa ture irratti simannaan as bahee ho'aan geggeeffame ilaala. Hangadumaatti sheer godhaa biraan qaqqabsiisa. Kininii parastaamoolii irratti haali qimsu bishaan burcuqoo tokkoon. Ilaalame viidiyoo konfireensii simatame raajii ergamaa Zawuduu Nabarraa. Harka fuune nagaa fi araarri ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Nama tokkotu gorsa tokko nama gorsaa. Baay'ee gaddee baay'ee itti dhagaamee akkas ta'uu hin qabu jedhee nama gorsa. Mee viidiyoo kana ilaallee deebina.
Shamarran biyyaan baarraa maallaqa nyaate. Qarshii 70,000 obboleettii tokko irraa fuudhe. Waan akkanaaf adeemamaa ijoolleen biyyaan baa jirtan cimsaa jabeessaatii of eeggadhaa. Raajii maqaansaa kennaa nama jedhamu miidhaa guddaan irraan geessise kan jettu sooshaal miidiyaa karaa fuula tiiktaakii laayivii irraan dhuftee ergaa ishii dabarfattee viidiyoon ishiin dubbattu baay'ee gara nama nyaata. Waaqayyo anaaf si kenne jechuudhaan anatti raajee yookaan hiriyaa kootti namne yookaan maallaqa kootti namne yookaan abbaa manaa kiyyatti namne jetti. haa ta'u malee namni raajii kennaa yookaan immoo raajii latii jedhee kan waamu tiiktaakii irratti haadha manaa qabaachuuf ijoollee lama qabaa jetti gaafa dudduuba deebi'ee qoratu. Kanaaf iyyuu obboleettiin kun miidhamtee jirti. Inni kun kana duras obboleettii tokko irraa lafa sii bite jechuudhaan qarshii 200,000 irraa nyaate sana booda qarshii 200,000 irraa amma galtee himachuudhaaf haala mijeeffachaa jirti. Ishiirras 200,000 nyaate sooshaal miidiyaa kiyya irratti gadhiiseen ture. Ishii kana immoo gaa'ila wal qabsiisee nyaate jechuudha. Egaan asirratti akkuma viidiyoo irraa argitan siin fuudha jedhanii ijoollee mana maadaamii keessa hojjetan rakkina meeqa dabarsanii irraa maallaqa nyaachuun sirrii miti jedhee gaddee yeroo inni dubbachaa jirru arginaa jechuudha. Maarreegaa erga akka kanatti ijoollee mana maadaamii keessa mana fincaanii qulqulleessanii aspaaltii isaanii xaraganii irriba malee halkan bariidhaan ka'anii utuu ofii nyaatiin dhaabatanii warra manaa nyaachisanii akka kanatti dafqanii fidan akkamitti irraa nyaatamaa jedhanii erga waa'ee nama kan bira haasa'anii booddee garuu ofii immoo deebi'anii utuu haadha manaa qabanii ani haadha manaan qabu jedhanii ragaa mana murtiitii baasifatanii maallaqa namaa nyaachuun immoo maal jedhama. Dhugaan iddoo dhabee hidhamee golaatti gaaraaf wal sakaaluu shiratu baay'ate laafaa ol sitti yaa inni kan naaboote. Ati maaliif ragaa hin fuune jedhu kana mana murtiitii baasiftee maallaqa mucayyoo kana nyaatte ati? Maaliif nyaatte? Maallaqa mucaa namaa lakkee ani nyaanne jechuuf kunoo lakkee ani ragaan baasifne jechuuf kunoo waraqaan ati mana murtii irraa waraqata baasifatte. Lakkee haadha manaan qabu akkati hin jenneef immoo anillee hin beeku garuu tiiktookii kee jalaa namni si beektu maqaan ishee Dabalee Amsaaluu jedhamtu akkati haadha warraa qabdu ragaa sitti baay'atti anaan na arrabsitee si deeggarteeyyuu haa ta'u malee haadha manaa qabaa itti ragaa baay'atti isheen gudii kanan beektuuf malee. Ragaa haadha manaa hin qabu jedhu kana maaliif baaftee mucayyoo kanarraa maallaqa nyaatte maallaqati fudhattee kunoo bara 2024 ragaa qabatamaa yeroo lama maallaqa anillee rasiitiin kan nage isaa ol immoo warratti irraa nyaattee fi warratti boosisaa ooltu waaqayyotu beeka. Ragaa qabatamaa jechuun akkasi. Sirrattis raajota sobduu irrattis ragaa qabatamaa malee waan inni irratti oduu holola afaanii akka kee oofuun qabuan mana shiishaatti meerre mana shiishaatti natti na qabatte ani amma miini duriyyuu karaa mana shiishaan beeku obboleessa ko. Kanaaf iyyuu nama dhiiga bare eenyuuf iyyuu kan hin illee wayyaanee wajjin hiriiree dhiiga ilmaan Oromoo kan dhangalaasaa ture. Nama gadda namaaf hin qabne. Ilaa gadi ba'ee gaafa dubbatu nama namaa gaddu kan fakkaatu garuu ofiisaa gochaa suukanneessaa keessatti hirmaatee kan jiru. Eenyu duukaa akka bu'aa jirtan eenyuun akka hordofaa jirtan dhaabadhaaf ilaala. Har'a Yesuusii dhiiga dhangalaasuu akka inni qabu immoo kan ragaatti ba'u hiriyoota isaati kunoo ilaalaa dhufanii kanuma jalatti koomentii barreessuudhaan diinaa olutuu si argee waan inni si godhu jedhanii barreessan ilaala. Si kadhata yookaan si gargaara si gorsan jedhan ilaa waan inni si godha jedhanii ammallee amala inni qabu hiriyoonni isaatti dubbatan kana ilaala. Dhugaan iddoo dhabee hidhamee golaatti. Maallaqa akkamii namarraa nyaataa jira? Ragaa qabatamaa darrasanii wajjin irra deddeebi'ee isinii dhiyeessaan jira. Kan biraan ijoollee inni maallaqa irraa nyaachuudhaaf bilbila isaanii daraddaree qabatee barreeffatee jiru. Ilaalaa garuu ijoollee kana maqaan isaanii fi akkasumas immoo lakkoofsi bilbilaan isaanii guutuutti akka inni hin baramneef dhosseen jira. Gaaraaf wal sakaaluu shiratu baay'ate. Ati iccitii Henook Joorjii naa ergaa eeruu gadi baasaa ittaa ani immoo iccitii boorsaa kee keessa jiruun gadi baasee dubbisaan siin jedham kana booddee. Kanaaf iyyuu eenyuun akka hordofaa jirtan isinis ilaala. Mucaan kun nama yaada namaa gaddus hin qabu. Nama saba kanaafis yeroo ijoollee arrabsus kan inni saba kanaaf dhaabate miti.
maqaan si balleessaa yookaan maallaqa fidii biizinasii godhateera jechuudha wanna kana. Kanaafiyyuu irraa of eeggadhaa. Eenyuun akka hordoftan bara naamusa kiristaanummaa kan hin qabne. Waraqaa hin fuunee kana hojjechiifatee ittiin ijoollee biyya Arabaa jiran baay'ee irraa isin hin fuudha jedhee nyaachaa jira. Warri inni isin wajjin haasa'eerus carraan keessan akka intala kanaa kaadamuudha. Kanaafiyyuu irraa of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Eenyurraa akka marrajaa fudhattan, eenyurraa akka oduu dhageessanis warri hordoftan adda baafadhaa. Nama irratti hojjechuun dura ofirratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Ani ofii koo jijjiiramaa jedhee isinitti himaa. Sistis haa ta'u, raajota sobduuttis haa ta'u, jijjiiramaa jedheen isin barsiisaa jira. Dhaggeeffadhaa. Manni Waaqayyo yoomuu mana nagadaa ta'uu hin danda'u. Fayyaa ta'a.